Artist Lijaaree Dinjedhama Zariyoon Odaajoo boqochuu isaatiin baay'ee gaddeen jira. Maaliif abbaa keenyaati waan hedduu nu barsiise. Isaan irraan barannee waan guddaa jechuudha. Qabsaa cimaadha. Zariyoon Odaajoo anaaf artistii qofa miti goota Oromooti. Dura bara wayyaanee jalqabee ani daa'imummaa kootiin maatii na fudhatanii deemuu turanii Maccaaftuu lama jechuudha. Sagantaa irrattinna duran beeka. Daa'imummaa kootiin mucaa xiqqaa ta'e jechuudha. Isaan irraa waan baradhee fi Oromummaa amma akkasitti waan sabboonummaa qabaadhe jechuudha. Maaliif Finfinnee keessatti sagantaa maalii sababa sanaanii qopheeffamaa ture. Waan akkasii immoo Oromoo wal arguu dandeessa. Artistoonni kee maalii sirba isaanii, yaada isaanii, lubbuu isaanii natti tola baay'eena. Oromoodhaaf nama aarsaa guddaa kaffaleeti. Nama isa jaalannuti, nama isa kabajnuti. Yaa'u rabbiitu fidee homaa gochuun danda'ama. Yaa'u Zariyoon Odaajoo Oromoodhaaf falmate, Oromoodhaaf waan hedduu hojjete, gahee guddaa qaba Oromoo biratti. Sanaa fi amma haala jiru isaan irratti immoo nuti tokko taane karaa tokkummaatiin biyya keenya guddisuu qabna, tokko ta'uu qabna. Hunda isaanii Hacaaluunis hunda isaanii artistoonni Oromoo tokkummaa jedhanii uummata isaaniif hojjechaa turanii uummata isaanii immoo jaalala isaaniif qabaannu kan agarsiisnu karaa tokkummaatiin jedhee yaada. Kanaaf rabbii tokkummaa keenyaa nuuf haa cimsu.